Akkam jirtu hordoftoonni YouTube channel keenya baga nagaan dhuftanii aan Dr. Birboo Caalaati. Kan ilaalaa jirtan kunis fuula YouTube page Dr. Birboo Caalaati. Egaa har'a kanan isinitti himuu dhufe waa'ee mallattoo ajaa'ibaa tokkitti garuu waa'ee dhukkuba keenyaa nutti himtu tokkoon isinitti himuu dhufe. Isinis hanga dhuma sagantaa keenyatti nu wajjiniin tura. Warra YouTube channel keenya haaraa taatan immoo subscribe gochuu hin dagatinaa. Egaa mallattoon tunis maadhaa akkuma mata dureetti arguuf yaaltan postcoital bleeding yookaan immoo walqunnamtii saalaatii booda dhiigni karaa qaama saalaa dubaraatiin bahuu jechuudha. So wanti kun maalidha? Dhiigni karaa qaama saalaa dubaraatiin bahu walqunnamtii saalaatiin booda bahu kun normaalidha kan jedhu isinitti muufan dhufe nu hordofaa. Egaa yeroo walqunnamtii saalaa yookaan immoo walqunnamtii saalaatii booda dhiigni kamuu jiraachuu hin qabu. Normally dhiigni kamuu yookaan immoo dhukkubbiin jiraachuu hin qabu. Tarii yoo walqunnamtii saalaa sun kan jalqabaa ta'e dhiigni xiqqoo fi miiri dhukkubbii jiraachuu danda'a. Sanarraan kan hafe dhukkubbiin kamiyyuu yookaan immoo dhiigni walqunnamtii saalaa booda jiraachuu hin qabu. Garuu immoo yoo jiraatte maal agarsiisa kan jedhudha. Egaa dhiigni walqunnamtii saalaa booda bahu kun postcoital bleeding jedhama. Waan kana kan dubarootatti fidu baay'inaan parsantii guddaa isaa kaansarii balbala gadaamessaa yookaan immoo cervical cancer kan jedhamudha. Garuu dhukkuboonni biroo illee muraasni ni fidu. Garuu dhukkubni baay'ee koomanii ta'ee fi waan kana fidu jalqaba irratti sammuu namaatitti kan dhufu kaansarii balbala gadaamessaati jechuudha. Dubartiin tokko walqunnamtii saalaa gootee kaatee yoo dhiigni deddeebi'ee kan ishiitti dhufu ta'e wanti jalqaba irratti yaaduu qabdu kaansarii balbala gadaamessaati jechuudha. So waa'ee kaansarii balbala gadaamessaa kana hanga tokko waan hubannoodhaaf ta'u asumaaniin isinitti hima. Kaansariin balbala gadaamessaa kun dubaroota keessatti kaansarii jalqabaati Itoophiyaa keessatti. Samas tokkoman kaansariin uuman biyya keenya keessatti jechuudha. So parsantii 86 dhukkuba kana biyyoota guddataa jiran keessattidha. Cervical kaansariin biyyoota guddatan keessa akka kaansarii biraa biyyoota guddatan keessa baay'ee hin jiru jechuudha. So maaltu nama saaxila waan kanaaf kan jedhutti deemne kaansarii balbala gadaamessaaf saaxiltuu guddaan human papilloma virus kan jedhamu wayii jira. Vaayirasii karaa walqunnamtii saalaa darbuudha. Infekshinii vaayirasii isaanii naannoo parsantii 99 dubaroota cervical kaansarii qabaniif isa vaayirasii santu keessatti argama jechuudha. Human papilloma virus infection. Human papilloma virus jedhama. Vaayirasiin kun karaa walqunnamtii saalaatiin kan daddarbuudha. Saaxiltuun biraa early sexual activities yookaan immoo dubartoonni dafanii walqunnamtii saalaa jalqabu. Dafanii yeroo jedhamu waggaa 18 gaditti dubaroonni walqunnamtii saalaa gochuu jalqaban dhukkuba kanaaf warra kaan caala saaxilamoodha jechuudha. Kanaaf asumaan dubaroonni kanaa gaditti umurii kanaa gaditti walqunnamtii saalaa jalqaban dhukkuba kanaaf saaxilamuu waan danda'aniif yoo xiqqaate umurii kanaa gaditti yoo jalqabuu baatan ni filatama yookaan ni gorfama jechuudha. Saaxiltuun biraa multiple sexual intercourse yookaan immoo nama gargarii wajjiniin walqunnamtii saalaa gaggeessu. Kuni waan lamaaf dhukkuba kanaaf nama saaxila. Tokko akkuma nama siniin jedhe carraa vaayirasii kana qabaachuu guddaadha. Lammaffaa immoo epitheliumiin balbala gadaamessa dubaraa yookaan cervixii yeroo gargarii yoo irra deddeebi'amee qaama dhiiratiin kan rurrukutamu yoo ta'e qarqarri gadaamessaa yookaan immoo cervixii sun akka epithelium ishii geeddaramtee karaa kaansariitti akka geeddaramu taasisa jechuudha. Saaxiltuun biraa tambootuudha. Smoking inni kunillee saaxiltuu biraadha. Even qulqullina qaama saalaa eeggachuu dhiisuun illee waan kanaaf nama saaxiluu danda'a. Saaxiltuun biraa dhukkuba HIVti. Kaansariin balbala gadaamessaa dhukkubsattoota HIV irratti baay'ee beekamaadha jechuudha. Kanaaf innis nama saaxilaa jechuudha. Isarratti hangana hojjenne amma immoo waa'ee mallattoolee kaansarii balbala gadaamessaa irratti waan tokko sanitti himaa. Innis maadhaa kaansariin balbala gadaamessaa karaa jalqabaasaa mallattoo hin qabu. Hamma guddateetoo saayiziin kaansarii sanii guddatee karaa biraatitti faca'ee daandii bullaa'insa nyaatas haa ta'u karaa qaama saala dubaraatitti ol guddatee maal jedhutti mallattoon agarsiisu. Yoo agarsiise garuu akkuma dura isiniin jedhe mallattoon ijoon dhukkuba kanaa
postcoital bleeding yookaan immoo dhiiguu walqunnamtii saalaa. Mallattoon biraa namni kun mul'isu vaginal discharge yookaan immoo dhangala'aa adii karaa qaama dubaraatiin ni baha. Dhangala'aan sun yeroo baay'ee waan akka adii yookaan daalachaati garuu foolii qaba. Inni kun mallattoo biraati jechuudha. Mallattoon biraa dugda gara gadii dhukkubu lower back pain yookaan immoo dugda gara gadii dhukkubu akkasumas immoo fincaan diimachuu fi yeroo fincaan fincooftu gubuu maal kunillee mallattoo dabalataa dhukkuba kanaati jechuudha. Biraa mallattoo akka ulfaatina hir'isuu akkuma kaansarii biraa kaansariin balbala gadaamessaa dubartiin tokko akka ulfaatinni ishee hir'atu nu godha. Dadhabsiisuu fi mallattoolee hir'ina dhiiga diimaallee ni agarsiisu. Mallattoon biraa dhukkubbii yeroo walqunnamtii saalaa akkuma dura isin jedhe yeroo walqunnamtii saalaa kamuu dhukkubbiis ta'e dhiigni jiraachuu hin qabu. Garuu nama kaansarii balbala gadaamessaa qabu kana keessatti dhukkubbiin yeroo walqunnamtii saalaa ni jiraata jechuudha. So kunniin mallattoolee dhukkubni kun nama tokko irratti agarsiisudha. So maal gochuu qabna yookaan immoo dhukkubni kun akkamitti ittifamaa jedhu. Dhukkubni kun sammuu preventable ni ittifama. Akkamitti ittifama kan jedhuu fi waan sadi jira. Waan sadii gurguddaa karaa gurguddaa sadiin ittifama. Karaan tokkoffaan of eeggannoo gochuu. Of eeggannoo gochuu yoo jedhamu of eeggannoo wantoota amma jedhame kana fakkeenya umurii malee walqunnamtii saalaa eegaluu dhiisuu nama hedduu wajjin walqunnamtii saalaa namni tokkichi nama baay'ee wajjin walqunnamtii saalaa gochuu dhiisuu tamboo aarsuu dhiisuu qulqullina naannoo qaama saalaa isaanii eeggachuu kun mala tokkoffaadha. Inni lammaffaan yookaan karaa lammaffaan ittiin dhukkubni kun ittifamu talaallii fudhachuu. Talaalliin kaansarii balbala gadaamessaa biyya keenya keessa ni jira. 2018 kaasee ni jira. Innis maal jedhama HPV vaccine yookaan immoo human papilloma virus vaccine jedhama. Itoophiyaa keessa 2018 waggaa 2-3 dura kaasee galee jira. So talaallii isa fudhachuun mala lammaffaadha. Inni sadaffaan screening yookaan immoo laallamuu jechuudha. Dhukkubni kun iyyuu otoo mallattoo isaan argin laallamuudha. Akka biyya keenyaatti wanti kun ni jira. Waggaa 14 kaastee dubartiin takka laalamuu qabdiidha kan jedhu akka biyya keenyatti garuu WHO waggaa 21 booda akka laalamtuudha kan recommend godhu. So dubartiin waggaa 21 geesse tokko kaansarii balbala gadaamessaatiif laalamuu qabdi. Usually waggaa 21 fi 29 gidduu warri jiran waggaa 3 laalamuu qabu. Waggaa 3 laalamuu qabu. Warri immoo waggaa 30 hanga 65 gidduu jiran waggaa 5 dhukkuba kanaaf ilaalamuu qabu jechuudha. Dursamee akka baramuuf jechuudha. Maaliif inni dhukkubni kun karaa jalqabaa isaa mallattoo hin qabu. Mallattoo kan irratti erga guddatee yeroo san immoo wal'aansi isaa ni cimu waan ta'eef dursamee ilaalamuu barbaachisaa jechuudha. So waa'een kaansarii balbala gadaamessaa fi dhiiguu karaa qaama saalaa dubaraa walqunnamtii saalaatii booda akkana fakkaata. Egaa warri YouTube channel keenya faaraa taatan subscribe gochuun dagatinaa isinitti tole like illee godhaa viidiyoo keenya yeroo ta'an mata duree biraatti walitti deebina hangasitti nagaa ta'a.